miti shanee jennee qaama tokko labsin qaama tokko ekelee jennee waliin kaafnu maqaa jira. Garuu akka walii galaatti xiinxala gaafa kenninu hundi kun iyyuu first of all akka ilma namaatti yaaduu danda'u qabna. Lubbuun nama bilisaa tokko sababa fedhii siyaasaatiif jecha baduu hin qabu. Afaanis ta'e lafa buuneeti kan nuti baddu. Sabas ta'e maatii tokko irraa filannee hin dhalanne. Tarii utuu atadha gaafa tun dhatin tula filatta taate maatii irraa dhalattu beeka, saba irraa dhalattu beeka. Waan irratti wal lolan wayii hojii uumaa keessa galuudha. Garuu hadha gidee lafa irratti ilaalu dhimma aangootiif jecha dhimma siyaasaatiif jecha namni qulqulluun tokko du'uu hin qabu. Kana fuuldura dhaabbachuu qabu hundi keenya. Video, abao, kaafao, nothing. But ولقد كرمنا بني آدم حجة قرآنات ربيتو كبج قدس إذا كان المنا ما كبجو كمنا إذن وايا فاني وربن إنجليف برو داف لفديتان جرون لفديتان جرون إنجليف مالف الدنيا كانت توامي جتا برچوف أو فين جين كم نما كرابواني مالف جرينيا مجاجراتو أفان ميلين تو كبرو لندن jireenya kiif amma afaan bantu amma nama walii galtu jireenya mijataa jiraata deemta. So hadda siyaasa irra gadi buuqam lubbuun nam tokko ifin ana bakka guddaa ga'u yaadaa jiraata. Anan xayyoon dee maatii kootti maaltu dhaga'ama? Anoo du'ee keetuun kaafame maal si dhaga'ame naan jedhee maaltu itti dhaga'ama laata? Think bakka kee bu'ii jechuudha. Isa kanaaf namoonni FB irrattis ta'e sooshaal miidiyaa irratti olola adda addaatiin siyaasaaf jettanii hawaasa keenya nuguba wasni kujigidedu nuguba wasni nargegidedu nuguba wasni wallagaarodu awani jimma yero saati ko nugu kam buqqisaalu doctor abiy miti kam buqqisaalu jaal marro miti yokani mo doctor lamma miti ummata walina kan jiru maayni siyaasa keessa gala hojii hojjedha Japan China American siyaasan sabaan lafa dhiisanii miti kan jecha harkaa guddatanii dhagaani yoo taraate eddee amaarrigee yoo ga'ute hadhaa amaaraa gadi nuti jarressa gaani waggaa 150 waggaa meeqa nu bulchan jireensa gaani China bira gaani hin geenye yoo ana qofa jechuute yoo saba koo jechuute wanta amma jiraa jedhan jiru wanta amma afaan koo jedha amma jira amantii koo amma jiraa jedhan jiru essa gaan jedha essa yuun geenye kanaafu afaan koo amantii koo saba koo jedha lafa dhiitaa ooluun essaanu nuun ga'u hojii hojjenna of jaallachuun amaaraan jibbuu miti Tigray ana fata baga daawno fadhebe amaran jibbu amaran gara gubi foto fadhu amaran gara gubu foto foto ada jimo fadheban adara mo fadheba amaran gara gubu miti fitti bonu fan akkasana bukke ko ta amaro fitti bonan to ko ruf nulachan wali miidagna Tigray no fitti bonan to ko ruf nulachan wali miidagna akkuma nof jaallat obboleessa gosnan jaallat mala isa gara gubu miti kan of fadhebo yokan ekelen gara gubi share godi kun negative energy sammuu keessan keessa delete godha baduu qaba ilaalcha akkanaa jechuudha. Ilaalchi negative energy sammuu namaa keessaa baduu qaba. Ati kaniti oromummaa faarsitu yookaan immoo Itoophiyaa faarsitu Keeniyaa garaa gubuuf yookaan Amaaraa garaa gubuuf ta'uu hin qabu. Agartee anadha kan nama agarnu godhe eddee adda misammaa addunyaa irra jira mobaayilii fayyadamnee nama Ameerikaan qixxee waa fayyadamaa nutti fakkaata. Qabri nuti ballannaane boolla nuti ballannan keessa deemaa hin jirru jechuudha. Isa kanaaf hadha kan nurraa ga'u maanni hojii hojjechuudha. Afaan yoo ta'e immoo afaan miiliyoona tokko bari just akka naannootti yaaduu hin qabdu. Se'e global akka addunyaatti yaaduu qabdu. Aadaan Oromoo aadaa Itoophiyaati. Aadaan Amaaraa aadaa Itoophiyaati. Aadaan Guraagee aadaa Itoophiyaati. Aadaan Itoophiyaa aadaa Afrikaati. Aadaan Afrikaa immoo aadaa addunyaati. Bakka wal biraa miidhaga. Aadaan Jimmaa aadaa Oromooti. Aadaan Arsii aadaa Oromooti. Ofiif si goolabi. Ofiif sun barbaachisu. An Itoophiyaadha, an Afrikaadha, an Oromoodha. An xiqqoo si gara diimachuutti yoon deemes akka gurraachaas nan qaba. An barataadha. Identitii danuun qabaan. Waan ta'u qofa fudhadhee asiif achi fiigaa ooluuf hin jiru. Kanin siin irraa adda ba'u danuun qaban. An nama guddataadha murraan dhaladhe.
ati guddataa irra dhalachuu hin dandeessaa? Danda'u. Hin dandeessu. Just identity baay'een qaban. Wanti saba qofittee qabadhee achi fiiguuf hin jiru. Sanyiin uummata Itoophiyaa kun akkamitti yaadda? Sanyiin uummata Itoophiyaa sanyii jechuun just maal isa jedhamu Ingiliffaan zar isa jedhamu miti zar jechuun just amma tukaan uummata kana poolitikaaf jecha waliin makamne malee nama amaaraa tokkotu fiddee bukkee keessee amma nama Amaariffaa dubbatutti amaaraa ta'uu isaa yookaan amma Oromiffaa dubbatu Oromoo ta'uu keenya hin beeku. Kana jechuun bakka tokko irraa maddinee jechuudha. Wal fakkaanna. Tu nama Keeniyaa tokko fiddee ati Keeniyaa ati Itoophiyaa jechuun dandeessu hin dandeessa. Maal jechuudha kun? Sanyii harree tokko sanyii fardaa tokko wal bira jechuun kun farda kun harree jechuun dandeessu hin dandeessa. Poolitikaaf jettee waliin makina. Manni keenya wal fakkaata. Even East Afrikaa wal fakkaata. Anaaf Eertiraa yoo adda baasuu hin dandeessu. Anaaf Jibuutii yoo adda baasuu hin dandeessu. Tokko nuti. Kuush ilma hannuu sadaffaa galatoomaa.